አለው ለመልካም ምኞትን አስተላልፍላችሁ ለዋንትያና ለአብሪሎ ምን የምታስተላልፈው ነገር አለ? አይለያችሁ አባቴ፣ አይለያችሁ። እግዚአብሔር ያክብርህ። ዋንትያ ትለያላችሁ፣ እግዚአብሔር አይለያችሁ። እስኪ ለቀቁ ዘፈኑ ደግሞ እንደነሱ ትለያላችሁ፣ ፋሚሊ ትለያላችሁ፣ አይለያችሁ። ወየ ሬዲዋን ያራዳልስ Yuuyaa argamuunii hordoftoota kabajamtoota chaanalii UBS qaalach jalatti argamtanii jirtu ani jira nagaa kiyya galataa waaqayyoo warreen yuutuubii kiyya faraataatan subscribe share like gochuun dagatinaadha warreen maatii kiyya taatan immoo na jajjabeessaa isiniin jechuun jaalladha sowar ammoo Awai wantiya fi mucaa kanarraa dubbachuu dhufe innis maalidha agenda TikTok yookiin immoo social media kana irratti suuraa jirudha jechuudha. Akkasumas isaan akka namoonni hedduun jechuudha gaafa mattaawaqaa mana fa'aa hojjetan ni beeku. Tumitire mattaawaqaa gaafa hojjetanii bakka namoota hedduudha jechuudha. Abbaa manaa keetii yookiin immoo jedhaniini mucaa TikTok irratti ibbita jedhee ture jedhaa dhugaa dubbachuu fi sa'aatii tokko isaan dhaggeeffachaa ture. Gaafiinis namoonni gaafatan deebisuu wallaalee akkasumas yaarii keessa galee boo'ee soo kun immoo yookiin immoo goddanyaa yookiin immoo re'aa jechuudha. Isheenii hin beektu jechuudha. Wantiyyaa namni tokko dhugaa dubbachuu fi ani akka kiyyaatti namni tokko gaafa rakkatee bakka rakkina san keessaa ba'u rakkina duraa san yaadachuu qabamoo achumaan irraanfachuu qaba seenadha waan ta'eef wanta irraanfatamuu miti wanti keessa darbame konkumaayyuu namni tokko irraanfachuu danda'a namni tokko immoo akka seenatti illee kan yaadatu yookiin immoo dhugaa dubbachuuf rakkina san keessa darbee jabaatee cimee argamee yookiin immoo biyyaa ba'uun yookiin immoo akka nama darbituuf yookiin immoo akka durooman yookiin immoo akka iyyoomanii fi biyya ofii keessaa ba'anii deemu mitiire. Kanaafiyyuu maal jechuun barbaade guutumaan guututti ishiin amma rakkina san keessatti kuftee yaa aftumoo achumaan hafteetuma bakka akkasumatti yaa jiraattuu barbaade natti fakkaate namni tokko dhugaa dubbachuu inaafan nama keenya hedduu odoo ta'eyyuu isaan garuu mattaawaqaa wajjin hojjechaa turanii namni akka isaan wal jaalatan yookiin immoo akka isaan addan baane godhan malee ishee wanti yaa ta'u malee isheen amma wanti jechuudha. Bakka dargaggeettidha guddattee umurii daa'ummaa waggaa 13 taate kan deessisaniyyuu yaa namni rakkate tokko gaafa rakkina san keessaa ba'ee mul'atu sammuun isaa beektanii gammachuu guddaatti dhagahama bakka tattaaffii godhata sodaan irraa badaa maal jedha dhugaa dubbachuuf ani yeroo jalqabaa jechuudha yeroo nan barnoota baradhu baay'ee tokkoon sodaadha beektanii baay'ee nama nan jedhamne sodaadha soo gaafan biyya kiyyaa ba'ee biyya ormaa kana deemu garuu sodaan sun illee narraa bade dhugaa dubbachuuf sodaa kan jedhamu keessa kootii badee hinaqaaf sirba maal jechuu barbaadetanii yeroon akkana jedhu isheenis rakkina duraa sanii namoota hedduu dhugaa dubbachuuf namoota gurguddaa kanatu ishee arrabsa maal ibsinaan inaaf fadhaa maaf nu caaltii maaf guddattee nu caaltii maaf akkana taatii maaf
Bakka yoomtee chumarraan akka gadaftu barbaadan ta'een beeku. So akka barbaadde ta'uudha mirga qabdi namni fayyaa qabu. So inni ortodoksiidha akkuma beektanii isheen immoo kaatolikiidha. Gaafii isaan gaafatanii isaanillee ishiinillee kaatolikiidha akkamitti micatti kana siif hin taatu yookiin immoo ati abbaa taata fi isaanii turanii dhugaa dubbachuu fi hanga sa'aatii tokko wayiin liivii tiiktook kanarraa dhaggeeffachaa ture. So mucaanis naa ta'a jettee yookiin immoo ishiin iyyuu naan ta'uu jenneeni namni ijoolleen keenya namoonni tokko bakka hedduun isaanii hin naafu miti namni naafu shaggaa miti wal jaalladnaanis waliin jiraannis rabbiin biddeena isaaniif yaa baasu isaan lamaaniifuu innis waan irraa bushaa'u miti ishiinis immoo guddattee osoo mana ga'eenyuyyuu deessee haadha daa'imaa taatee daa'ima seeran akka nama jabaatti qabdee guddistee kanaafuyyuu maal jechuudhaafanii ammas immoo hojii beeksisa akkasumas immoo mattaawaqaan beektuu mitiire isa hojjechaa kan jirtudha jechuudha isheen. Namoota hedduu wajjiniin kanneen akka diraamallee wantoota adda addaatu hojjetti kan inni beektu nama dirfaatii qabdudha nama goobasiidha dhugaa dubbachuuf odoo akka jecha namaati osoo akka biqaa tiiktookii kanatti irrattillee jibbanii maal jedhanii jalaa riippoortii godhanii jalaa gubaa turanii soo ishiin isa keessa dabartee rakkina san hunda rakkinaa fi gidiraa san keessa dabartee as geechee guddattee mul'attee bakka namoota ishee arrabsaa turan sanillee tuffattee bira dabartee as geessee so namummaa jechuu barbaadanii dhugaa dubbachuuf dubartii jabduudha cimtuudha maaliif jennaan odoo daa'ima tokko taateeti darajaa kana hin geessu rakkina san dandeessee bakka waa hedduutu jira miire. Naa kana isinii jechuu barbaadetanii obboloota kiyyaa wanti yaani dhugaa dubbachuu fi yaani akka kiyyatti maaf kana gootee maaf kana balleessitee maaliif akkana taatee hin jedhu jechuudha akka barbaadde ta'uudhaan mirga qabdi. So waa baay'ee dalaganii kan jiraatanii Itoophiyaa keessa jiraatte so bakka maal sinin jedha ani akka kiyyaatti dubartii jabduudha goobasiidha jechuu barbaadetanii naa kana sinin jedha isin immoo waan jettan koomentii jalatti naa barreessaa sinin jechuu jaalladha dhugaa dubbachuu fi naa guutumaan guututti maal jechuu barbaadetanii namoonni tokko kan karaatti hafanii jiru immoo bakka waa xiqqoorra muufatanii too kan badan illee ni jiru inni beekna baay'eedha. Kanaafiyyuu isheen as ga'uu ishee akkasumas immoo waa baay'ee dhugaa dubbachuuf of dandeettee daa'ummaa ishee kanaan mucattii ishee wajjiniin darajaa kana ga'uu jechuun baay'ee goobasiidha. Gargaarsa namaa fi waaqatiin maatii biraa fagaatanii of danda'anii jiraachuun yookiin immoo ijoollee guddisaa bakka goobasiidha. Daa'ima xiqqoo kana isaarra namni jabaan qobaasaa maatii biraa fagaatee eenyu jechaa hin jiru akkuma beektanii. Kana siniin jechuun jaalladha. Ana akka kiyyaatti baay'ee goobasiidha jechuu barbaadetan dhugaa dubbachuuf qalbii odoo hin taane nama baay'ee cimtuudha. Biddeenis baasnaniif immoo waaqayyoon biddeen ishee hafaa baasuu mucattu baay'ee goobasii dhugaa dubbachuuf nama kamiyyuu hin dhageessu jechuudha. Warrabsanii maal jedhanii bakka namoonni ijoollee hedduun itti naafanii jibbanii eenyumaayyuu hin dhageessu jechuudha. Kanaafiyyuu akkasitti waa hedduu jala taruun hin danda'ama jechuu barbaadetan maaliifi kana baay'ee goobasiidha isheen
mucaan illee ortodoksii ta'ee amantaa biraatillee ta'e isaan wal beeku waan ta'eef nama wanti akkas nama dhiphisoo hin jiru. Isaan waliif taana jennaan danda'ummi dura maal jedhaseetanii isheen jaalala walitti dhufnee jedhe mucaan jaalalaan miti mattaawaqa akkasuma beeksisa waan adda addaa faashinii namnaamin diizaayinii waan akkasiitiif walitti dhufnee san booda garuu immoo namoonni bakka gaafa wal biratti arganii waa baay'ee namaan jedhu mitiire. Kanaaf itti cimnaan ittuma siqee dhugaan ajaa'ibee haalli bakka seenan isha isaatii fi aan ishee wal fakkaataa waan ta'eef namoonni